የብርሃን ምንጣፍ ድባቢ ዘርጋ ዶያ ሀርከፉኔ አከም ጅርተኒ ሆርዶፍቶታ ኬኛ ጃለተሞዳፍ ከበጀሞ ነገኝ ጃለል ዋቂዮ ለፋፍ ዶርተን ትስኒፋ ባያቱ አኒስ ነጋንዝራ ገለኒ ፍልፊኒ ዋቀፋቱ ጀቻ ኤጋ ጉያ ሀራ ከና ዋዬ ወለገ ኬሰቲ ታቴ ኡመተ ነጋ ሀረቲ አንገር ጉቴቲ ራወትራ ያደ ጥቆ ቀበ ጀቻዳ ያኒ ኩንሌ ሐዋሰ ጉቱ ላለታ ኡመኒ ኬኛ tokkummaa dhabuun walii galtee dhabuun tokko taanee saba kana diina irraa ittisuun dhabuun miidhaa akkanaatiif akka nu saaxilu hundi keenya ni beekna jechaadha. Kanarratti yaadni ani qabu tokko jira. Yaadni koo gaafa wallaggiin ajjeefamu shawaan callisuu, arsiin callisuu. Gaafa arsiin ajjeefamu wallaggi shawaan callisuu, baale callisuu, kutaaleen Oromiyaa hundi callisanii walirratti ilaaluudha. Kana dur ni yaadattu bara 2024 akka lakkoofsa faranjootatti yookiin akka lakkoofsa Itoophiyaatti 2016 taattee darraan keessatti ta'ee abboonni ajjeefamanii daa'imman ajjeefamanii mucaa sana obboleessa keenya qaxalee lafaa dhufaasan gurra'anii akka horiitti osoo iyyu jechaadha. Gaafa san ummanni kutaa biraa nama lama warlamni sadii warri miidiyaa xiqqoo dubbate saniin alatti ummanni hawaasni ni balaaleffanna jedhee dhimma kana gadi bahee hin dubbanne wal fakkaate jechaadha. Warri Wallaggaazim jedhe, warri Arsiizim jedhe, warri Baaleezim jedhe taatteen akka kana deddeebi'ee akka ta'uuf kan sababa ta'e cal'isuu keenya jechaadha. Bifa tokkoon hawaasa kana iyyuu qabna, bifa tokkoon sagalee ta'uu qabna malee kutaan biraa gaafa du'u kutaan tokko callisee dhaggeeffachuuti dogongoroota kanaa nu saaxilee jechaadha. So walii keenya walirratti callisnee ilaaluun dabalataan kutaalee Oromiyaa hunda keessa deddeebi'ee rakkooleen akka kanaa akka uumamuuf wantoota sababa ta'an keessaa jechi ijoon isa kana jechaadha. Ni yaadattu Harargee keessatti, Harargee Bahaa keessatti yeroo darbe shufeerota qabanii ajjeesaa turanii, maanguddoota ajjeesanii, mana jalaa gubanii, horii jalaa uffatanii faannoon jechaadha. Seenteetiin gaafa kana raawwattu Oromiyaa kutaa biraa keessaa namni dubbate hin jiru. Nama muraasa warra miidiyaa sadii dubbate malee. Hawaasni kun bahanii bo'aniitu macallifame furmaanee tokko hin godhamneef. Arsii Bahaa keessatti ajjeechaan hedduu uummata irratti haleellaan yeroo baay'ee kutaalee garaagaraa ni yaadattu. Kutaa akka Martii Gunaa, Re'ee Arbaa, Shirkaa Waradaa kutaalee Oromiyaa Arsii keessatti yeroo baay'ee taatte kana ta'e namni lama namni sadii dubbatee maal jedhanii faa Amaara du'e jedhanii faa kiristaanota gaafa ajjeesan callifame jechaadha. Osoo taatteen kutaalee garaagaraa keessatti yeroo ta'u kutaan biraa osoo dubbatee hoo tokkummaadhaan diina kan ofirraa ittisuuf taatteen ajjeechaan kutaa Oromiyaa keessatti ta'u garaagara naatti. Garanaa waraanni bilisummaa uummata Oromoo ajjeesaa jira malee uummata Oromootti dhaabataa hin jiru. Maaliif hin jettani? Eessatti akkamitti jechuun ni barbaachisa jedhee yaadaan. Tokkoffaa yeroo faannoon darraan gurtee ajjeeste waraanni bilisummaa Oromiyaa eessa jira? Shawaa lixaa jecha Shawaa kaabaa darraan aanaa darraa keessa seenanii gaafa Oromoo jimlaatti mana isaanii qabeenya isaanii uummata salaalee fixaa turan waraanni bilisummaa eessa ture? Oromoo bilisoomsina Oromoo fidhamna eega jedhanii namni balbala eegu sareedha qoricha hidha jedha Oromoon gaafa mammaaku. Kanaafuu jarri gaafa san eessa jiru? Gaafi koo ijoon isa kana jechaadha. Eessa jiru? Har'a hoo gaafa Wallagga lixa Oromiyaa kanatti waraanni bilisummaa Oromoo ka of danda'e dhaabuuf danda'a qaba. Garuu taatteen kun garuu deddeebi'ee yeroo achi keessatti ta'u kan ta'u immoo warra diinatti jechaadha. Hidhattoota Amaaraa bilisoomsina jedhanii uummata Amaaraa bilisoomsina jedhanii tiniin bahan yookiin faannoon jechaadha. Isaaniin uummata Oromiyaa lixa Oromiyaa kanarratti baay'ina ta'aa jira jechaadha. Baha Oromiyaa keessa Harargeetti ni ta'a. Lixa Oromiyaa keessa immoo Wallagga gaafa fudhanne yeroo baay'ee taatteen kun deddeebi'ee ta'a jechaadha. Sababoota kanaaf eenyutu itti gaafatamummaa qaba? Waraanni bilisummaa Oromoo yoom Oromiyaa bilisoomsuuf mana keessa deemee ilmaan isaanii ofii ajjeesuudha moo diina Oromoo irraa ittisuudhaaf bilisummaa Oromoo erga barbaadanii maaf diina kana daangaa dhaqanii irraa dhooguu hin dandeenye? Oromoon tokko taate
waraanni mootummaas haa ta'u waraanni dhaaba bilisummaa Oromoos haa ta'u tokko ta'anii maaf Oromoo kanaan dhaabanne dhugaadhaan jecha haga ofii isaanii mana keessa walitti deebi'anii dhukaasa walitti bananii karaan kun immoo hulaa diinaa bane diinni seenee uummata keenya fixaa jira jechaadha. Uummata hiyyeessa uummata harka duwwaa jiru sheemimtuu isaanii qabu dhaaba waraana isaa fakkaatutti maan tokkos ni deemanii maaliif uummata miskiina harka duwwaa taankii akkanatti itti dhaabanii itti naqan jechaadha. Mana irratti gubanii lubbuu namoota 36 bakka tokkotti bade. Kanaaf eenyutti gaafatamummaa ka qabu waraana bilisummaa Oromoos ta'e waraana kamuyyuu haa ta'u itti gaafatamummaa qabda. Lafa irratti illee rabbi irratti illee ni gaafatamtu jechaadha. Waraanni faannoon amma fakkeenya Amaara bilisoomsinaa jedhan tasuma Amaara bilisoomsuuf miti jedhatti. Kaayyoon jara uummata balleessudha. Mee amma dheengadda viidiyoo tokko ilaalee haadha Amaaraa takka qabanii jechuudha. Warri bosonaa yaa ta'e faannoon jedhan kuni haadha takka qabanii dhugaa waan sin ajaa'ibu nama haadha isaanii taatu qabaniit tokko hin qabaa tokko hin rukkutaa hooshiin dhoofte duuba deemaniitiin dhahuu kaan godhuu viidiyoo waraabaatti taphatan jechaadha haadha takka. Garuu amma uummanni Oromoo yoo itti qabee ilaalu faannoo waan Amaara bakka buute sinitti Oromoo saba sanii bilisummaa sanii jettee uummata kana saba biraa miitu seetan no. Akkuma waraana bilisummaa Oromoo kana garaa dhabduuti malee saba san Amaara bilisummaa baasuuf miti. Oromiyaa keessa irratti illee dhaabni waraana bilisummaa dhuguma Oromoo osoo dhaabatti taate ilma Oromoon ajjeeftu ol deebitee ilma obboleessa isiit irratti dhukaastu sila daangaa deemtee ofas kabbarti. Faannoon bar Gondaritti miti ka Oromiyaa ajjeesa jirtu. Oromiyaan dura Oromiyaa Wallagga keessatti dhufteeti. Oromiyaa barri qixxee walakkaa jechuudha. Handhuura Oromoo magaalaa lixa Oromiyaa keessa seenteet saba Oromiyaa keessa seentee dhufteet ajjeeste malee faannoon Oromoon Gondar dhaqeen duune wanni isin beeku qabda. Kanaafuu eenyutti gaafatamummaa qaba? Isinuma mataa keessan warra hidhantee Oromoon bilisoomtetti Oromoodhaaf jiraanna Oromiyaa bilisoomsina jettanii sobdan isin ilaallata. Lubbuun haadha hiyyeessaa gaafa ajjeefamu haati hiyyeessaa gaafa duutu daa'imman gaafa ajjeefaman dubartoonni gaafa gudeeddaman qabeenyi isaanii gaafa manca'u lubbuun qabeenyas ta'ee namootas ta'ee beelladoota gaafa manca'u itti gaafatamummaa kan qabu isin mataa keessan jechaadha. Oromiyaa bilisoomsinaa Oromoodhaaf dhaabbannee Oromiyaadhaaf jiraanna jechaati gaafa Oromoon sarbamtu gaafa Oromoon hacuucamtu maddiitti gortanii yookiin cinaa gortanii ilaalaa jirtan. Kanuma dhugaan jirtu walitti sobnu dhugaan inni dhoofti liqimsi. Waraanni bilisummaa Oromoo eshi Oromoodhaaf erga qabsaa'e taatte kana maaf qolachuu dhabe daangaa san naqee yeroo baay'ee deddeebitee faannoo Wallagga keessatti raawwate kana gaafa raawwattu maal eegdan eshi erga Oromiyaa bilisoomsuudhaaf dhaabbattani meenuu himaa warri beektanii warri waraana bilisummaa Oromootiif dhaabbannaa Oromiyaa bilisoomsuudhaaf biyya keenya iyyummaa fi gabrummaa diina jalaa baasuudhaaf jettanii mirga sarbame deeffachuudhaaf gabrummaa waggoota 150 baanne irraa bilisummaa barbaanna jettanii kan dubbachaa turtan suni har'a eessa jirtu? Har'a eessa jirtu? Uummanni akkatti dhumaa jiru kan ajjeechaa uummata irratti ta'aa jiru kan har'a eessa dhaabbattanii ilaalaa jirtu? Gaafa Arsii keessatti ajjeefamanii Amaara jettu warra kiristaanatiin garuu seeranis amantiin keenya ta'uu danda'a. Amantiin gargar nu godhuu danda'a. Oromummaan garuu tokko gaafa san osoo Oromoo Arsii bira dhaabattanii ajjecha kiristaanota Arsii keessatti ta'ee bira osoo dhaabbattanii gaafa san imma amantiin kun akka dhaabatuttanii dubbattanii har'a taatteen kun deebi'een dhufu. Laala. Deebi'een dhufu. Oromiyaa kutaalee garaa keessatti yeroo tokko du'u tokko callisuudha. Kan kanaaf nu saaxile yookiin kan kanaaf nu ajjeesanii dura boo'uun faayidaa hin qabu laala. Ofii ajjeesanii dabanii boo'uun faayidaa hin qabu. Miidiyaa yeroo ammaa kan akka ilaallutti waa'ee du'oota namoota du'anii hafarsaa jirtan. Reeffa lakkaa'uun bu'aa nuuf hin qabu. Garuu daangaa ofii as kabbaruu yookiin mirga wabii namoota, mirga hiyyeessotaa, mirga uummata miskiina kana kabajamuu qaba. Mootummaas ta'ii dhaabni waraana bilisummaa Oromoo deemtee daangaa san qabattee baasuu qabda faannoo Oromiyaa keessa. Dhugaa Oromootiif qabsoofta ta'e. Dhuguma imimmaa haadha Oromooti yoo qabsoofta ta'e. Garuu isin ol deebitanii gaada keessa deemtanii obboleessa keessan ajjeeftu. Gaada keessa deebistanii haadha keessan gudeeddu. Gaada keessa ol deebitanii obboleetti teessan gudeedaa jirtu. Haadha mana obboleessa kee jala garagartee gudeedaa jirta gadhee. Garuu diinni immoo isin karaa argatee isin ulaa jalaa saaxaniin ol seenee isin unkuraa jira. Kanuma yoo sabummaa sitti dhagame yoo namummaa sitti dhagame deemitii daangaa san dhaqii loli. Daangaa ofii kabachiisi. Keessummaan gaadaan bultu.
gadi mandureedha gadi bulti saalooni bulti malee gaadaan bultu geessummaa. Kanaafuu isin keessummaa sana of keessaa baasuu qabdu. Deemaa daangaa Oromiyaa kabachiisaa. Lixa Oromiyaa Wallagga keessatti yeroo baay'ee ta'aa jira. Kana dura lixa Oromiyaa naannootti waan ta'e ni yaadattu. Baruma baraan Oromoon maaliif aarsaa qaba? Bara baraan maali yakki Oromoon qabu maali? Hiyyeessi rakkoon inni qabu maali? Yakki inni abaarsi inni qabu maalidha? Sababa maaliitiif aarsaa qaba? Yaaddanii beektu garuu taattee kana kan godhaa jiru nuti Oromoo mataa keenya. Obboleessa keenya wal irratti callisuutu kana hulaa garagaraa nu bane malee osoo ani gaafan achiiduu asii dubbatan ta'e taatteen kun hin ta'u deebi'e. Kanaafuu mirga wabii keessan eessifachuun immoo dirqama. Waraanni bilisummaa Oromoo bilisoomsuuf erga deemte ta'e deemi daangaa kee kabachiisi malee ol deebitee bandara keessa obboleessa kee yookiin waraana mootummaan ajjeesi. Waraana mootummaa jechuun diina saba kanaa osoo hin taanetti lubbuu ofii aarsaa godhee saba kana guutuu kan eegudha jechaadha. Malee diina keessanii miti. Garuu isin faannoo diina Oromoo ta'e diina saba kanaatu kan ta'e wajjin walii galtaniit uummata miskiina miidhaa jirtan. Harka keessa qabdan jechaadha. Kanuma dhugaan turtullee waan dhaggeeffataniif galatooma. Yaada kana yoo isin yaada yookiin qeeqa yoo qabaattan balballi inboxii keenya yeroo kamiyyuu banaadha. Yaada keessan jalatti nu barreessaa. Galatooma.